Dubbattu ni nyaata. Imo kana. Antura kana bek. Kana imo. No. Si jira kana si kawa si naduba jirta mali kana ibda kana kino asan na jalali. Andura bek. Itu. Kana of wal jalali dani. Kan. Ifa mana god. Wajara sadu. Ifa mana god. Obboleessa Wanna takati mamin jiro obboleessi keessa. Wanta ifa min jiro kana wajin ke kan. Dalaga ke drum beg ni ana. Berdrum beg ni ada dalaga ke. Dalaga ke kana de drum beg ni. Oh. Wanni na kuta situ fin jiro wanni awadu duf kana wajin ke kan. Imo asi. Ma gitu ulit tinim nure kana imo ke sanam ni jira. Nama jalan jira imo ke sana macina so. Wow. Lugai oli ni manoi. Fati walin dhageenyu. Fati. Abdi. Na. Walin dhageenyu Fati. Lubuye. Ana ni jena lubuye. Ani jena. Kotu. ከባድ ጦርነት ተነሳ። ወይኔ በላቸው። Inara malte yar. Entawtani jo mar. Mali malta de. Ane balacho inara. Malta. Siapa kami? Malta. Malta. Oma naga. Takam nagam. Nagay kabda Fati. Atakam nagam. Ha? Fayya alhamdulillah obboleessa kiyya wallahi la. Yasriba. Namni fayyaa qabu waan dabin qabu alhamdulillah wallahi obboleessa kiyya gaarii wallahi. Alhamdulillah. Obboleessa ma baay'ee ftashu obboleessa jettee guyyaa walaa qabannu. Obboleessa. Fati Maamad nagay qabdaami. Bakkantama mana yaa. Nagay qabdaami. Fati Maamad Mangisti. Obboleessa kiyya gaarii. Kana of taara. Wanti inni loofa wayiitu hin jiru. Gadi fageenyaan xiinxallee ilaali dubbita. Dhibbaaf 50 irra deddeebitee hundi obboleessa naa jirtuuf hin jiru. Hin beekamu. Kana of. Baay'ee badda. Jiruun maal fakkaatti? Jiruun bareedu. Dalagaanoo maal fakkaatti? Si biraa kan jiruun tunni sitti tolteerti maashaallah aleeka. Akkamati? Wallahi alhamdulillah. Akkuma agartu kana wallahi. Bareedu. Si biraa akkam dalagaan waa hundi bareeda si bira illee akka argaa jireenillee si ta'ee jira. Maashaallah wallahi. Irraa tursi. Si biraan akkam? Ajab. Kabad. Eenyu isheen baaseettu maasii abaasan maaliif jaarsaaf jaarti dhakku maaliif ba'u? Wallolanii walitti araaramu maa isaan wallolanii daqiiqaa tokkoon turani. Baasii ofirraa itti koomentii barreessite maatiin baatu ati jalaan baatu yoo si dabbare. Ajab. Wayne balacho. Wala ka banyu ane le dira na fakkaata. Ane dira. Ina dubani jaarsan fadu khadire on fade sako beleesatti jala mene jala lafi. Fadu jaarsaniin hin feene haa jaarsan nama nan kadhattan. Ayyena Ane le dira.
Dhiirummaa kan keessin beeka wanti Kabajaa yoo jiraatu. qabdarratti kan kennatti nafaatuuf hin jiru bareeda. Dhiiratoo keessa beeka Yoo kan karaa si kabajaa hojjechiisa. waliin Oh my God. Dhiiratoo beeketu lila. Olbuti. Badayyaa. Waan ijoollee wal fixu. Waan taatan yaadha. Banne. kabajaa yoo walii eegine bareeda na fakkaata. Geelee bishaan Dhiira obaasi taanaan noonni. taasaa jira. Dhiiratoo beekeeti. Bishaan obaasi Raabiyaa. Bishaan obaasi qabbanaawaa. Obaasi qabbanaawaa. Egaa nagaa qabdaa jika biraa. Tasmiin nagaa galatisaa. Wallahi alhamdulillah jiruun maal fakkaatti si biraan dalagaan akkam jettan mamee akkam jettu si keessa jira. Qabbanaa jira wallahi. Dabbaa laaluu barbaanna ol bahi gandaatiitu. Lachuu isaaniitu bishaan dhugaaranii kaameraan qabate. Wayne yolachuu. Maajoo ilaasin tokko dhugaa rabbuma tokko sin gochuufitu walitti qaawaa qatti godhe walitti sin kaase. Biyya sirrii afaan jiru. An qabbanaayitiin jira hawween jirumaa bishaan akkanaa naaf itti jettu. Ma abbaa hin qabne maan irraan cinne. Maa kana jijjiiramte garuu biyyaa irraa asofni keessirri hin jiru maalitu waan ta'eera nageenyi badhaadha ofii silkiin keessirri maa imoon sirri maa waa hunda fatta'e kana waa Yaada kun duuba irraa siin jaaladha. ayyee Hoggoyyuu viidiyoo wajjaa sun mucaan ni biriite ishee. Bilisa kiyyaa amma nama gurraachi tana feetaa jennaa. Nama dubartiirraa nama akka keetiin agarre naan jee dubartii qulqulluu. Haya baqa. Anna tisiin jaaladha naan jechuu keetuu qaana gammachiisee hin jeen wallahi ni biriitaa bar. ayyaa Tana oofta. Baqa duwaayin qabaa hin jeeqa baqa. Wallahi. Ataanaa. maashaallah kanaaf fidaa kana na cuftee eeshi Wajja sagalee irra taa kunoo kanoo. Aarsitee mucaa namaa. kanaaf na cuftaaree waan jiru natti himte bareeda dhufee bareeda ture jireenyi siif haa ta'uu barbaadaan yaani jirma gaarii akka jiraatu dhugaa natti himte wayyaa Galatoomi wallahi baay'ee takka anillee laal. Anillee jiruuti bareedduu si barbaada wallahi ani jechuun jiruuti keessatti akka obboleessa kiyyaa caanaa baay'ee takka siin kabaja. Wallahi siin kabaja. Siifin qaba. Innaa yaanii karaa biraa si galee kabajaa hanga ilmi namaa wal kabaju siin kabaja. Wayne wala. Jaalala miistee. Innaa karaa biraa akka namni biraatti illee karaa biraatti nu laallee anaaf. Kunoo kun aruusa faa posatanii gadii sana anaafeeti. No, warri akkasitti yaaddan dogongortanii jirtan anaafeeti jechuun obboleessaa kiyyaa anaaf. Badeeyyiin namni akka lammichi hin taane. Maal jechuudha? Saniifuu warri suuraatii yaabbata isaa wanta aruusa maal jettanii garuu isinillee baay'ee takka galatoomaa nama waliin nu jaalachuu keessaniif waliin nu faduu keessaniif namni wallahi ani waan hin arkeen dhageeffadhu dhagee jechuun ani akkas jechuu kiyya bara anaaf Salam alaikum. Waalaikumsalam. Nekas tahu ini. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Tapi aja jir. Jechuun akkasii saniifuu akkasii akkasii haa
Qashtiyyee bareedaayyee Wayye. bareedaa qashtii qashtii qushumme hin eeyyamnu tirrenu lachuu kallee way jaalala way jaalala bar jaalalatan way jaalala Lubbuyyee. jaalala jechuun maqaan itti qamalee